حول ولا قوة إلا بالله. إرد بي مي أدقون مي مرتي. إرد اللقام. إرد بي. Nagam nemo. إيه التكسر Nagenya إرد mo. بي مي. واقع مالية. Waaqa abbaa waaqa ilmaa hafuura qulqulluu sadan tokkichummaa waaqayyoo. إيه سادو بستي تقال. إنا لله وإنا إليه Eh? راجعون. وان كان إيه سادو بست. Eessaa dubbifte? واي فا ويتر راسي فكاتا. أبدي سجلنا نقبو جرامي. واي فا تراسي كيف فكاتا. دبر دارمي سي سجلنا كيس سرت جو. بريدة جرت بريدة جرت. جرت الرنج. أوكي دي mana تراسي سي جلنا رنجة. أبرا. Wayi. Nagamu. Eessaa dubbisteen jedhe waan amma dubbatte kana eessarraa dubbiste? Nan dhagaha waan amma dubbattee kaate kana eessarraa Macaafa dubbiste? qulqulluu keessa macaafa qulqulluu keessa jira. Macaafa qulqulluu keessa waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu kan jedhu jira. Hin jiree. Bakka kam jedhamee tirsiisan nu kennuu dandeessaa? Bakka san ni dubbifanna. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu. Sadan waaqa tokkooti xumurarra. Sadan Anamma waaqa waan tokko tokkichaa itti abboo. simu. Tolchiteeyyuu tokkichaa. Lakkii waata kanaa finimini bakka ammaa kana dubbifachuu barbaada jalqaba. Kanaafuu suma sitti muufi amma jechuun waa isaa jiraachuu dhibbaa ammaa fakkeenya ofii kootii namarraa barateedha malee macaafa qulqulluu seenee teolojii isaa nama barate miti giini jiraachuu isaa dhibbaa nan beekaa. Waaqni abbaa jiraachuu ilma hafuura qulqulluu jiraachuu nan beekas nana manasi. Sila kanaaf ani kan jechuu barbaade bakka amma kana naa baasii yoo ta'e amma fakkeenya rakkina hin qabu. Anamma waan tokko sinirraa barachuu ani kan hin barbaadu amantii deeggaru ta'uu hin taane dhugaa bakka dhugaan jiru hin barbaade Waan sin malee. jedhee waan sin jedhee nan beekaa naan jetteemi nan beeka waan kana naan jetteemi jalqabaati. Nan beeka. Eessatti beektaa jedhee si gaafadhe. Macaafa macaafa keessaa dubbistee agarte moo namaatu waan akkanaatu jira siin jedhe. Jiraachuu isaallee nan beekaa jechuun ammaaf amma xiqsiisaa qabadhee bakka isaa kana isiniin jechuu hin danda'u malee jiraachuu isaa nan beekaa gaafadhee iyyuu isinitti himuu nan danda'a bakka nama baratee beeku. Takkaa asirratti dubbifame dhaggeeffadhu. Paastariin waldaa lallabu yookaan barsiisaan kan kee takkaa macaafa banee waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkichaa jedhee sirriitti dubbiseera. Eeyyee. Barsiisaa kamii jedhanii eessarraa dubbise? Xirsiisan hin yaadadhu naan jette. Macaafuma qulqulluu kanarraa dubbise? Macaafuma qulqulluurra hin jira. Si kijibee. Si kijibuu qofa osoo hin taane jooniyaa yookaan keeshaa keessa si buusee xiyyi mataa hidhee hallayyaarraa si gangalche malee macaafa keessa waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkichaa kan jedhu gonkumaa hin jiru. Yookaan si kijibuu jira yookaan paastar Masantuu si kijibee jechuudha. Waan kijiba qabu miti. Jiraannaan fedhi kaa? Fedhi kan hin jira. Ani mee jedhame jechuun Hin jiru siin jechuu jira. amma fakkeenya ta'uu baatellee inni rakkina hin qabu. Fiduudhaaf waan hin beekne hin jiran jedhiniiti kalaas eegan beekne gaafadhuuti waaqa abbaa, waaqa ilmaa, hafuura qulqulluu kan jedhu kana eessarra jira, eessarraa dubbifamuu jira jedhii gaafadhu malee jira hin jedhin hin qabamta. Karaa deemaadhuma lakki waan akkanaa ni jira yoo jette amma fidi yoo namni siin jedhe hin jira jettee jirta waan ta'eef hojii rakkatta. Hin beeku jechuutu irra gaariidha. Ummaa waan rakkisu amma fakkeenya waaqni abbaa jiraachuu isaa nan beekaa yoollee akkasitti jechuu baate waaqni ilmaa kan jedhu jiraachuu isaa nan beekaa hafuura qulqulluun jiraachuu isaa nan beekaa. Waaqni ilmaa kun eenyu? Waaqni Ilmaa jechuun Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo.
Yesus waaqa ilmaa jedhama. Fayyisaa addunyaa. Eh? Eenyurraa dhageesse jaamme? Hin baay'isin. Kam? Hin baay'isin egaa tokkummaafuu ragaa kennuu danda'u hin jirtuuti. Hin baay'isin. Waan siin jedhe Yesus waaqa ilmaa jedhama. Eenyutu akkanaan waame? Ilma abbaa jedhama. Eenyutu akkanaan waame? Waaqa Isa ilmaa amma jedhe eenyutu waameen siin jedhe? Siidha moo? isa amma sini macaafarra jira. Sini dubbisuu nan danda'as. Eessarra jira? Sinitti mun Ish, wangeela Yohaannis boqonnaa 14. naa dubbisish waaqa ilmaa bakka ni jedhe. Lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa tokko kaasee hanga Haga meeqa? lakkoofsa sadiitti sini dubbisa dhaggeeffadha. Ish, waaqa ilmaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa Yesuus 14 lakkoofsa tokkorraa kaasaa waaqa ilmaa nu dubbisu. Dhufuuf ishee. Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin Waaqayyotti amanaa anattis amanaa mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira jedha. Okay. Ishee. Ilma abbaa immoo kan jedhu Okay. Luqaasii boqonnaa tokkorra dhaqa. Ilma abbaa yoom siin jedheen waaqa abbaa. Waaqa ilmaa. Waaqa ilmaa kan jedhame ni jira naan hin jenne. Waaqa ilmaa kan jedhu ni jira naan jette moo hin jenne. Macaafa keessa. Achitti sana qabatan jechuun ani ilma abbaa kan jedhu hin dubbisaan sun hin jedhu. Lakki waaqa ilmaa kan jedhu ni jira naan jette. Hin dogongorte? Ilma abbaa isin hin jedhu ilma abbaa kan jedhu isin dubbisaa ilma abbaa jedhamee beekama Yesuus. Abboo an kana siin hin jenne waaqa ilmaa kan jedhamu macaafa keessa hin jira jennaan eeyyanni jira naan jette waaqa abbaa kan jedhamu nan beekaa nan amanaa hin jiraa jette hayyee siin jette. Hin jiru waaqa abbaa kan Achi kee jedhu waaqa ilmaa kan jedhamu ni jira naan biyya naan jette. waaqa ilmaa kan jedhu waaqa abbaa ilma hafuura qulqulluu Eesh. kan jedhu jira malee ilma abbaa kan jedhu hin jiru. Eessa jira? Waaqa abbaatu jira malee. Dubbiin urkaa waliin hin dhayin egaa. Kan ammaa san ni dogongortee yookaan eeyyanni hin dogongore jedhiiti. San booda immoo waan jiru nuuf himtaa kunoo kana jechuutu jira kana nan dogongoree jedhe. Waaqa ilmaa kan jedhu jiruu jennee walii galleemi? Waaqa ilmaa kan jedhu waaqa abbaa ilma hafuura qulqulluu jedha bakka sanatti beektu amma ofiillee dubbisee argeera. Bakka kam? Kan dubbisanii natti himanirraa ammaaf garuu tiksiisaa qabachuu hin dandeenye maal? Atis kan waan fayyadne takka naa dhufte abboo xirsiisaa qabachuu hin dandeenye xirsiisaa qabachuu hin dandeenye maalirraa haasa'uu jirtaree waan xirsiisaa qabachuu hin dandeenye Maal godhaa tiksiin waan fayyadutti jiraachuudha malee. Tiksiin maal bu'aa buusaama? maal itti jiraatta waan hin beeknetti hin jiru macaafa keessa wannummaan ati dubbattu kun waan macaafaan alaati waan sammuu kee keessaati Jiraachuu isaa nan beeku. waan ati ofii keetii uummatte osoo jiraate dhiyeessuu dandeessa bara. Inni maal amma Yesus akka inni nama ta'e ni beektaa? Isime kan keessan dhiisne. Yesus Kiristoos akka inni nama ta'e ni beektaa? nama akka ta'e bifa namaatiin dhalachuu isaa nan beeka. Bifa namaatiin dhalachuun hin jenne. Yesus Kiristoos nama akka inni ta'e hin beektaa hin jedhe. Bifa namaatiin dhalachuu isaa nan beeka. Foon uffatee dhalachuu isaa nan Bifa beeka. namaa siin hin jenne. Laal. Awwaa'ee bifaa sitti haasa'uutti hin jiru. Yesus Kiristoos nama akka inni ta'e ni beektaa? Namas waaqas. Eessarratti akkana jedha? Eessaa dubbiste namas waaqas kan jedhu? Namas waaqas kan jedhu. Namas waaqas kan jedhu dubbiftee beektaa? Namas kan jedhu akkamitti nama akka ta'e foon uffatee dhalachuu isaa ittiin nan beeka. Akkamitti isin gaafanne? Ani akkamitti isin gaafanne? Dubbistee ni beektaa siin jedhe macaafa keessaa. Yesus kun namasii waaqasii kan jedhu dubbistee ni beektaa?
dubbisee nan beeka nama bifa namaa foon uffatee dhalachuusaa dubbisee nan beeka. Namas waaqas kan jedhu dubbistee ni beekta. Laa na biraa waa biraan haasa'in. Waan nama Amma dubbifteeti kan amma biraan waa'ee haasa'in. akkasii mitam. Yesuus kun Ani kan namas isinitti hima waaqas kan waa'ee jedhu dubbisu. dubbistee ni beekta. Amma dirqama akkana jechuu qabaa jettanii as gabaabsitanii ilaayyu sin amma karaa jireenyaa fi dhugaan kam jettanii deemtu moo morkiidhaaf amma asirratti haasoftu? Dhugaa nama hubachiisuuf moo Ani laa wanni ani mormiidha? barbaadu maali beekta? Ati waan agarte qofa dubbachuudha. Laal wanni ati akka keenyaati jechuun Nama akka keenyaa maaltu godhe? Akka keenyatti dhalate? hammumas mata kan naan jedhee keeru. Akka keenyatti Maa dhalate? dubartii deesseemi? Dubartii yoo deesse akkamitti deesse dubartiin sun beektu? Yoo beekuu baattan natti miidha. Maa ciniinfattee Yoo beektan deessita? immoo Akkuma haati keessi deessutti deessita. akkuma haati ofuma ishiiti too namni bira hin dhaqne akkasitti amma isin akkamitti yeroo dhalattan akka gooftaa keenya Yesuus kanatti dhalattanii akkasitti Akkasumatti dhalatte dhaladhee ciniinfattee mana deessi haati kee. Akkasuma an amma kanneen siniin jedhu Ankee akkasitti inni hin gaarii gaarii. Akkamitti dhalatte? inni sirrii an amma garuu kan isiniin jechuu garuu dhugaa Waliigallee miidhagni dubbachuuf sirrii ta'u isinii maal naan isin nama maal naan jettanii isin nama waa nama hubachiiftanii kun akkana kun akkas jettanii isin amma afaan nama xalafuu maal jechuu kun dhugaa barbaadu miti kun bakka waan sobaa akka hordoftan Elaa, tuma amma beektanuu waan siin sama kan Kuno isa ati haasoftu hunda isaa kuno obsaan si caqasuuf jira. Laal waan siin jedhee amma aniifatti waan irratti waliigallee qabna na jalaan haareen. Yesuus Kiristoos nama ta'uu isaa akkuma dhaladhetti dhalatee akkuma kiyyaa fi hanqeellee lafee irratti foon ijaaramee jiru kan isaas akkasumatti ijaaramee jettee waliigallee xumurallee jirra. Nama akka keenyaati inni nyaataa macaafarra jira. Qurxummii itti fidanii qacam godhee nyaata jedha. Magala Yohaannis boqonnaa 4 keessa jiru osoo karaa deemuu dadhabee bishaan dubartii takka kadhate. Kanaafuu bishaan dhugaatii kadhatee hin dhuga sii galee eega nyaate eega dhugee hin dadhabe jedha akkasuma wangeeluma Yohaannis immoo boqonnaa keessatti Yesuus kun nama dadhabu deebinaa namoota humna isaatiin waa gochuu hin danda'u akkuma anaaf si'iiti jechuudha. Aniifatillee humna keenyaan waa gochuu hin dandeenyu uuma rabbiin nu laaffisee dalagnaa innis ammootu dandeettii isaatiin waa gochuu hin danda'u. Kanaafuu nama xumurannee jirra walii galle. Garuu jechi kan kee maalidha nama si waaqa sii naan jette hamma kana tiksuu qabdu nama ta'uu xumuranne waan ta'eef waaqas kan jette sana wanti dadhabu kun wanti nyaatu wanti dhugu kun wanti dubartiin deesse kun wanni akkanaa kun eessaan ammoo akka waaqa ta'e nuuf himuu yaaluu qabda. Bakka san qaqqabnee jirra. Maaltu akka waaqa isa godhe nuuf himuu danda'uu qabda. maaltu akka waaqa isa godhe sagalee waaqayyo dubbata waaqummaa ilaa hafuuraan dhalachuu isaatiin waaqni abbaa kuni hafuura qulqulluudhaan maariyaamiin golbobee itoo durba turte isa kanatti walii galla miti maariyaam Maal jedhe? durba turte Deebime bakka kana ni jaalladha. maariyaam yeroo yesus kiristoos ulfooftu kana durba akka turte ergamaan garbi'eel kara maariyaamii dhaqee ergaa waaqa harkaa fuudhee Ishee. ergaa waaqayyootiin hafuura qulqulluudhaan hin golbofamtaa ilma sin deessaa ilma ti deessus yesuus hin jedhamaa jedhee akkasitti itti dubbachuu isa kana namantu Hafuura qulqulluutu irra golbobee itti golbobee jennaan ni dhalate. akkamittiin beektuyyuu isin namaan walqunnamtii Asi gaafachuu saalaa jira bara. dhiiraaf dubaratti Situ na himuu jira bara ammaan. isa kana ofii beeku anamma kan isinirraa barbaade isa kana jechuun isa beektan maal fuuchaan dubbadharee jechuun jalqabatti isin gaafachuu barbaadan inni kun likkiidha moo likkii miti Hafuura akka qulqulluutu keessanitti irra golbobee dhalatee naan jetteeni. Hafuura qulqulluun irra golbobee
ergama waaqayyoo dhufee hafuurri qulqulluun sirra hin golbu ba jedhee itti mee jennaani haala saniin dhalatee naan jettee miisiin jedhe bar wamatti dubbatte san si gaafachuu jira. Eeyyee ka. Naa deebi'ee jira. Kan dhalate kun nama akka ta'e waliigallee mi'aniifati. Waliigallee ammas kan dhalate kun nama. Namichi dhalate kuni kan haati miiccitee abbaadhaatti jijjiirtee guddifatte daa'ima isiidha yaa gurbaa jechaanii akkuma wangala Luqaas keessa jiru gaafa illee badee aadaa isii godhu ammoo mootichi Heroodis jedhamu tokkollee ajjeesuudha jedhee jennaan fuutee gara Gibxiitti deemaa turte sii galee ammoo badeellee jennaan isiin safilleen jechuudha barbaacha isaa gurbaan kun haadhaa fi abbaa aadaa godhaa guddate jechuudha. Maaliif isiinumatu abbaa kan kee jette waan ta'eef isheenillee aadaa godhee guyyaa meeqa barbaachisee guyyaa meeqa booda mul'ate badee jechuudha. Ilma namaati haala kanaan guddate gaafa kam waaqa ta'e namni kun maaltu immoo waaqa isa gochuu danda'e bakka san naaf ibsiisiin jechuu jiraan maal. Isa sin ifan ibsa jalqaba irratti akkasitti dhalachuusaa kanan beektu sin jedhe sin gaafas. Lakki waan wanni na rakkisan jiru amma xumurannee jirra nama dhalate nama kana maaltu waaqa godhe kan qofa irratti dubbadhu bakka biraan deebinee tole. Akka keessanitti anamma mee qophiidha isa kana isinitti waaqummaa isaa akkaataan itti jedhe isinitti mudha qophii ta'ee tanani garuu immoo isa kana akkamitti beektu akkaataan itti dhalate dubbachuun hin barbaachisu waan biraa dubbanne. Amma waan gaafatamaa jirtu kana xumuriiti san booda na gaafadhu. Amma wanni ansi gaafachuu jiru namni sagalicha irratti Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee maal jedha? Sagalichi jalqaba ture sagalichi jalqaba waan hundumaa ture dura tureedha. Sagalichi waaqayyo bira tureedha. Ayyee. Sagalichi ofii isaa waaqayyo ture jedha. Eshi. Inni kun jalqaba hundumaa jalqabee waaqayyo bira ture. Wanti hundinus isumaan ta'e waan ta'e keessaas isa malee kan ta'e illee hin jiru. Cabsiin sitti baradama cabsitee kaate sirreessi dubbisi. Maafan eessatti hin cabsime biraa qabdu? Dabsitee kaate bakka maarra deebii sirreessi. Eessaa kaase inni kun jalqabee waaqayyo bira ture. Wanti hundinus isumaan ta'e waan ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyichis ifa namootaa ture. Ifichi dukkana keessatti ni ibsa. Dukkanichi immoo isa bira ga'uu hin danda'u. Amma waa'ee maaliidhaa dubbisuu jirtaa? Waa'ee Yesuus waaqummaa isaa lafa kanatti hin dubbata. Innumtuu waaqa ta'uusaa. Sagalichi kun waaqa biratu. Malee waa'ee Yesuusii miti. Wanni atamma dubbisuu sagalicha jedhee jalqaba. Waa'ee Yesuus yoo jechuu baate waa'ee Yesuus kan dubbatu. Foon uffatee mul'ate. Foon uffatee kan biyya lafa kanarratti mul'ate eenyu? Sagalichi eenyu? Sagalichi Ana ka biyya lafaatti foon uffatee mul'ate. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi waaqayyo bira ture. Sagalichi ofii isaa waaqayyo ture. Sagalichi. Ilaa amma fakkeenyaaf wanni kun sagaleedha. Waan akkanaa wayitu waaqayyoon bira ture. Waaqayyoon rabbashaa ture. Waaqayyoon bira taa'e. Adda naa baasii naaf hin galle kun sagaleedhaami. Adda kasini ba'u gaafa ilmi waaqayyo gooftaan Yesuus karaa dhugaa jireenya ta'uu isaa amantanii gaaf sana sammuun keessanis ni banama. Amma dukkana keessa jirtanitti sagalichaan an jette. Dukkana keessa taa'anii namni dukkana keessa jiru tokko arguu danda'a. Viidiyoo beesi garsiisuu akka ifa keessa jiru. Boo inni maal godha? Kan maal taree? Waan siin jedhe sagalichuma kan jedhame kun maaliidhaa siin jedhe bar. Ganaa sagalee sunuyyuu sagalee maalii akka inni ta'e si gaafadha bar.
Sagalichaan aan jette sagalichi kun Sagalichi maaliidhaan inni waaqa bira waa Yesuus hin dubbatu. waaqa bira ture. Waaqa bira ture jedha. Sagalichi sun maaliidhaan ni siin jette. Sagalee maaliiti? Maalumanni sagalichi kanatti jechuu jirtu kuni sida waaqa sagaluma kan jedhamu wahii waaqa wahiitu jira moo maalidha? Sana adda naa baasee jalqaba. Sagalichi numtuu waaqayyoodha. Sagalichi ammas kan biraa arganne waaqa biraa. Yesuus maleedha inni sagalee jedhamu kun kan biraati. Anamma mormii hin barbaadu beektu. Maal ijoollee? Mormii miti bar na barsiisuu jirtaami natti an gaafata ati immoo deebisaa waan gaafata tokko deebisaatti kennuu jirta. Sagalee kan jedhamu kun Yesuusiin malee kan biraa jira? Qaama sagalee jedhamu. Amma sakala dhiibnee meeshaa. Waaqayyoon rabbashaatu. Waan tokko sin gaafadhu. Maal dhiibnes makana xumurii ka? Akkamitti dhiibna rarraasne? Lak